Hordoftoota fi dhaggeeffattoota yuutuubii garlaa feeyyee nagaa jirtanii akkam jirtu hundi keessanuu fayyaa akka ta'anitti amana. Hadha viidiyoo gabaabaa tokko akkasiin hordoftan barbaadan namoonni baay'een karaa keessaatiin kompiitara keenyaa yeroo jalqabaatiif yoo bitachuu barbaanne akkam goonaa, maa ilaallaa, raamii isaa eessaan ilaallaa, istooreejii isaa eessaan ilaallaa, Propertii kompiitara keenyaa akkamitti ilaaluu dandeenya bitii isaaf jettanii na gaafataa turtanitti viidiyoo gabaabaa qofaan waan kana akkasii hubattan barbaada. Inni jalqabaa meetodii lama isinitti himaa kompiitara keenyaa akkamitti raamii isaa akka ilaallu, akkamitti operating system isaa akka ilaallu, akkamitti koodii i3, koodii i5 fi koodii i7 ta'uu isaa akkamitti akka ilaallu viidiyoo gabaabaa meetodii lama. Isinitti mul'isa. Inni jalqabaa wiindoon keessan wiindoo 10 yeroo ta'e wiindoon kompiitara isin ilaalaa jirtan wiindoo 10 yeroo ta'e as seentuu bakka kana bakka imeejii kanaa tuttu wiindoo garaagaraallee ta'uu danda'a rakkoo hin qabu. Maangootanii seetingii sirchi batanii kanarratti seetingii jettanii barreessitan seetingii gaafa isin jettanu inni seetingii jedhee isinii fida hin tuttanii gaafa isin tuttanuu seetingiin kompiitara keenyaa nuu dhufa. Sisteem ka jedhu jira jalqabarraa. Sisteem ka jedhu kana si'a tokko tuttanii gaafa isin tuttanuu piroopertooti kun isinii dhufa. Isaa kana keessa abbaawwati ka jedhu kana tuttanii. Abbaawwati ka jedhu kana tuttanii tuqaa. Yeroo isin tuttanu ispeesifikeeshinii kana isinii fida. Kun bakka kompiitaraa jechuun bakka kana jechuudha. Gabaabumatti infoormeeshina kompiitara keenyaa binnu argatuu yoo barbaanne device specification kana qofa ilaalu. Device specification kan jedhu kana. Device specification kanarra jalqaba device name kan jedhu kana jira. Desktop device name kiyya kun amma desktop maqaan isaati. Piroosiisarii kan jennuun CPU kompiitara keenyaa ta'uu danda'a. Piroosiisarii maal akka ta'e, raamiin maal akka ta'e yeroo biraa isinitti hima. Ammaa fi kompiitara keenya kan binnu akkamitti ispeesifikeeshinii isaa beekuu dandeenya kan jedhu gaaffii jedhu qofa deebisiisaa dhufe waan ta'eef piroosiisariin kompiitara kiyyaa kunooti asitti barraa'eera. Fakkeenyaaf kompiitara kuni Core i3 kompiitara amma fayyadamaa jiru kuni Core i3 inni biraa CPU yeroo baay'ee jedhama. CPU'n kompiitara keenyaa piroosiisariin kompiitara keenyaa meeqa jedhamee yeroo baay'ee gaafatama. Kanaafuu maani CPU jechuun kunoo kana jechuun ispiidii kompiitara keenyaa ittiin hojii hojjetu jechuudha. Fakkeenyaaf 2.3 kan kompiitara kana ispiidiin kompiitara keenyaa yeroo baay'ee gigaa hertiziin madaalama. Kanaafuu 2.3 jechuudha. Inni biraa installed raamidha. Installed raamii 4 qaba amma kompiitara kiyya kuni. Kanaafuu kompiitara yeroo binnu yeroo baay'ee kompiitara keenya raamii meeqa, koorii meeqa, istooreejii meeqa jennee piroopertoota akkanaa kana gaafan. Asumarra karaa isteeppii amma isinitti mul'isa kanaan deemuudhaan maal gootanii bakka kana cheekii godhuu qabdan. Diivaayisii ID isaa, diivaayisii keenya ID isaa beekuu qabdanii piroodaakti ID isaanis infoormeeshinii asii argatuu qabdan. Kan biraa immoo sisteem taayippii. Sisteem taayippiin kenna maal? Kana jechuun operating system isaa maal? 64 bit operating system immoo 32 operating system immoo 128 operating system immoo kan jedhu asirraa cheekii godhachuu dandeettanii. Inni biraa pen and touch kompiitara tokko kompiitara iskiriiniin isaa akka silkii tuttuqamu jira. Inni suni touchable yoonee PC malee tura. Kanaafuu inni kuni pen and touch isaa maali amma hin qabu kun information isaa asirra. No pen or touch inputs is available for this display. Kanaafuu kompiitara kiyya touchable imoti jechuudha. Screen touchable imoti. Kanaafuu asii information kana argatuu dandeenya. Inni biraa information window keenya argatuu dandeenya. Fakkeenyaaf windoon kiyya kuni window meeqa akka ta'e beekuu yoo barbaadde kunooti edition window 10 home jedha kun bakka kana amma window kompiitara kiyya yeroo beekuu barbaade kun window 10 home. Inni biraa vershinii window kiyyaati. Inni biraa installed on guyyaa kamitti windoon kiyya kun akka inni fe'amee kun asirratti hima. Inni biraa immoo operating system build
initi. Kanaafuu kunis asitti natti himaa ekspiraansii isaa informaationa windoo kennaa gabaabumatti yoo argachuu barbaanne window specification bakka jedhu kana barbaanna. Inni biraa diivaayisii kennaa specification isaa yoo barbaanne isa amma isin jedhe kana qofa keessa seentee laalii isaanii specification isaa argattee kompiitara kennaa kompiitara kamitti dansaa kan jedhu informaationa bakka kana argachuu dandeettu. Kompiitarri tokko bitachiisaa fi kompiitara raamii meeqa qabu, kompiitara istoreejii meeqa qabu, kompiitara koorii meeqa qabu, kompiitara raamii meeqa qabu bareedaa isa jedhuu fi tiitoraalii biraa qabadhee isin dhihaadha isinitti himuu fi hammasitti viidicha kiyya kana sabskiraayib godhiisaa, sheer godhiisaa na cinaa akka dhaabbattanu isin gaafadha. Galatoomaa ulfaadha. Wayyoma yeroo gaarii.